ijoollee raffisaniiti isaan taa'aa bulu. Gizee ijoollee irratti shaqqalatanii. Lakki ani isaa osoo hin ta'in bakki yoo dhabanii firaashii sana ijoollee raffisanii ofillee taa'aa bulu hin jedhe jaalalli Waa'ee isaanii taa'aa buluu isaanii sanii miti yoo wal yaadan hoo ijoollee wajjin akkam kana tokko. kutaa meeqa qabdu amma isin? Kutaa sadii. Ay bareeda gaa. Maali? Eh? Laali. Eh. Uummanni keenya baadiyyaa jiraatu mana citaan beektaa miti. Kilaasii wayii kutaa kutaa qaba. Eh? Wayii kutaa kutaa qaba manni citaa. Eega. Hin qabu kutaa. Laa. Kutaa kutaa qabu mana citaa baay'ee kutaa kutaan hin jiru kutaa. Dhageeffadhu sitti hima. Asitti madabii jira. Madabii bakka buna dhaabanyaatti godhan madabii jira. Akkas gamas keessa gaddeemte algaa abbaa manaa fi haadha manaatu jira. Gola moo? Gola qaba garuu golli immoo gola meeshaatti kaa'anii fi meeshaa kaa'anii fi. Karaa barrii karaa alaatti gizee gasiite alga jira. Akkasuma akkana gasiite ibidda bira immoo madabii jira. Ijoolleen ibidda bira madabira kal'oo loonii kal'oo loon dulachaa afattee kal'oo dulachattee rafti gogaan isaa irra luqa'ee abbaan manaa mootu ka yeroo ayyaana waggaa darbee qirca qalan kal'oo haarawaa coraan isaa namatti usanii jaartii isaatti walii afaniirra. Dhugaadhaan bakka waan Oromoon qabuudha bar waan addaa miti wanti uumamu tokko hin jiru beeku. Eeshi. Itillee irra Ana jechuun maal jechuun amma ሶስት ክላስ አለው ማለት ነው። አራት ክላስ አለ እዛ በሀሳብ ነው የኢትዮጵያ ብያሱ እንጀቹ ከባሪያ ማና ኛታ ኢትብል ጄሰን ዙራን ሱን በከንታ በከ ከሱማ ሳሎኒ ታግቺ በከሎኒ ሱን ከማጋዘነ ሜሻ መደቢን ሞ ክላሲ ኡጆሌ መደቢን ኢትሌ ሞፋ እረት ይራፋንሱን algaan immootu ka ittillee sangaa haarawa faasigaa fara yeroo ayee darbe sangaa qaratanii irra afanii kilaasii ciisichaa abbaa manaatiif haadha warra ሶስት ክላስ አለ ማላ ሰው በርባደረ አሲሊ ዋን አዳ tokko asitti uumamuu hin jiru Oromoon bakka mana citaa keessa akkuma jiraatutti mana kutaa tokko sana keessa si yoo dhufe itti beekasiin jechuu barbaadeen hangabaa uummata waa'ee mana citaa kan manni citaa sun bar faana afurtama jechuun kilaasii 5 ta'e bar. Ani beeku isaa asili. Naannoo keessan gaafa ati baadiyyaa jirtutti xiqqashoo namni jiddu galeessi ka hiyyeessan taane ka habtaamin taane mana citaa ka faana meeqa ijaarata? Faana 30 faana 20. Ishi soddoma yeroo gamasitti jaartii abbaan manaa ilmi hangafaa qunxuutu haati garasitti hin dhageettu yoo isiin sagalee ol kaafteen iyyin sagalee bal'ina qabaa jechuun yoone inqisiqqaatee wayii yoo jiraate hin dhageessisu bara addaan fagoodha. Family sadiin baay'isaan. Sanirraan halkani, sanirraan dukkana, sanirraan rooba, waraabessi hin dhufa, sareen hin dutti, simbirroo wacci, inqisiqqaate kana keessa fayyadama. Warri biyyaa. Sadiin baay'isa family. Family sadiin baay'isa. Maaliif callifteetti baadiyyaatti jaalattee hin beektu? Amma waa'ee jaalachuuf jibbuu miti nuti amma waa'ee mana firaa. Kaasaa turtee deebisii deebi'eera. Amma miti gatiin mana firaa yoo xiqqaatee kuma. Situ baadiyyaa jireenya baadiyyaa keessa baay'ee bara. Yeroo bineensi dhufe sareen duttufaa namni shaqqalata baadiyyaatti isin jechuu barbaadetti. Har'a sirraan dhagaye amma kanan beeku ture. Kan beektati ka beektu san hime ayye. Hin beekuma. Hin beeku. Homaatu hin beeku. Ani amma jabbilee tissuu, qoraan guuruu, buna danfisuu, horii jala dhoqqee haruu, bishaan waraabuu. Eeshi bakka jabbileetti isitanitti sargii minaamini jettanii warra biyyaa geessuuf sargii gootanii ati mushurraa taatee mukarratti akka fardaatti qabatanii sin gurgurre hin heerumne abbaa manaa haadha manaa itti hin taphanne. Haba ijoollee moo?
إيه تبغى يقول Hin taphanne. أرى تبغى Ani shamarran hangafaati waan ta'eef sa'aatiin itti bahee tapha taphadhu hin arganne. ما يت Ani intala hangafaati shamarran hangafa waan ta'eef mana keessa sa'aatiin sanatti bahee taphadhu hin arga. Haadha kiyyaan gargaara. Obboleeyyan keenya sun dugdatti baadhaaf. أنت هنقفها ترى ما كجيب ده أنت لو ما هنقفها دي قاري أيدو Horiillee nan eegamaarree horii eeguun iddoo horii eegnutti taphni taphannu hin jira. ما تبغى تبغى قاري Kubbaan taphannaa deebi'iiti immoo waan baay'eetu عندك تبغى ولا wannoo obboleettii tiyya والله kottu bari kottu bari. Ni sodaatta silii. Ati maal ani nama gaazexeessummaaf uumamedha beeki. Hojii kanallee baay'ee jaaladha beeki. Mi'aatumti dhugaatoon intarviisii godhee jechuudha. Taa'ee siyaasa horsiisee aga dhumutti yoom dhuma ittee yaaddu tabee ta'uu dafee dhumuu baatee jirta malee hin nuffitu beeki kana. Kanammoo ani of jajoo osoo hin ta'in achumarraa mee dhaggeeffadha. Nama dabbara ilaalime haasawumti koo hin dabbara ilaali viidiyicharraa. haasofni keellee naman dabbaruu akkaataan ati illee naman dabbaruu miidiyaa keessatti gaazexeessaan dhufee intarviisii godhuun abbaa irrummaati. Kun akkamitti beektaa asiliila innaan obenni jiru nama Mee baay'ee ati bakka siin taane keessaa murtee gadhiifta sirrii miti. No asiliila akkami beektaa asiima yeroo obenni irra jiru qophii galaana jaalalaa irratti mooneef nama boochiftaa ati yoo yoom boocha kan kee yoom nutti himtaa jedhamaan ture gaafatamaan ture yeroon achi jiru carraan arganne gaafa tokko garuu waadaa galeera isiniif nan hima jedhe jechuudha. Amma garuu gara kan dhuunfaa kootiitti dhufee gama YouTube chaanaalii kootiin yeroon immoo dhiyeessu ofumarraan eegale waa'ee namaa qofa gaafachuu osoo hin ta'in ani eenyu ani immoo maal dabarse anarraa maal baratu jabina kiyyas haa ta'u dadhabina kiyyas haa ta'u cimina kiyyas haa ta'u waan narraa baratan xiqqoo yoo jiraate illee immoo ka ofirraan ka'e osoo nama tokko hin dhiyeessi kan koorraan ka'e waan ta'eef kutaa tokkoffaa galakkise kutaan tokkoffaa dhimmoota hojii wantoota jiru chaalenjoota tokko qaba. Kutaan lammaffaa guutummaan guututti seenaa jaalalaa kan mooni qaba inni kamisa dhuftu galakkifama. Isaa eeggatanii yuutuubii koo godhu sabiskiraayib haa godhan. YouTube koongiraanaan hin jenne 300 galee tiiktookii koo. Taloon kun erga madiinaa qabanarraa qaba Oromoo. Asin YouTube share godhu jedha. Asin dhaggeeffadhu jedha. Asin koongiraanaan jenne jedha. Ayyaa habibti yana maalu giddiidha. Ati bargahee waan qabdu ashaaraa qabdaa barbeeki ashaaraa qabdaa by the way social media namni yeroo jalqabaaf 100 fiigee akka galu kataasise karaa ati bantee xurree ati bantee 300 gale alaafinnata beekisitti kenname beeki kanaaf yuutuubiin immoo moonii gaafa yuutuubiin dhugaa jettee si qofaa miti dubartii hunda ishaaraa jalqabaan dagattu na yaadadhu bakka. Manchi bitaa ishaaraa jalqabaa buuse dagattu dubartiin hundi isii haga addunyaa kana jirtu. Anaaf immoo ulalaali anaaf yeroo kee kennitee ilaali. YouTube teesseetti foloo taasisee 100 geessise keekii sii mure. Deebii immoo amma ilaali YouTube koo gaafa gubatu mooni anuu sii jira faamiliin koo ijoolleen koo sii jiru iyyaadiin kan gubateefi. Isa kanayyuu ammaa sii guddisuu naan jette. Kanaaf ani beekte gaafa sagantaa kee. Amma namni kumaa kun deematiin foloo tolchaa fi galaana jalaa dhageeffadha. 5,000 galchaa 5,000 5,500 5,600 6,000 galchaa fi ittiin boochisine. Deema. Ana yoom intarvii na goota. Nan dhufee inni dhuftamoo achi dhufaree amma ilaali yuutuubii koo
YouTube'n koo yeroo gabaabaa keessatti silverii jiraami 100 jiraami YouTube'n koo achiin dhufa. Akkuma Ijiptii Kaayiroon dhufa. Lakkimooni Kaayiroon dhufe. Lola addunyaa sadaffaa Kaayirooti Kaayiroon dhufte. Ati waan ofii jette malee ishiin jettu wanni ati jette warra Kaayirootiin hin ta'u lola addunyaa sadaffaa akka jaalalaaf kabajni kenna kan banna chumata si kabajna. Ayyeen taatole waan rakkoo hin jiru. Garuu si interview godhuun qabataa beeki. Ka TikTok irra sun taa'ee face to face taa'ee kaameeraa fuuldura seenii interview taasisuun barbaada. Bishaan minaaminii dhugaa ija keessa wallaalaa. Buna dhugaa maa bishaan qofaa dhugna buna dhugaa aannan dhugaa damma nyaachaa bakka fataa jechaadha malee akkamitti. Daqiiqaa meeqaaf interview na goota osoo wal agarre? Sa'aatii 3. Waan nyaadhe guutuu garaa keessan gingilchuu barbaadde kaa? Seenaan keedhumu barseedaa cimaa qabda baay'ee mataa tuttuqqeetta waa kana dura waa irraa natti dhimbeetta beektaa kun immoo baay'ee barumsa guddaadha. Kunuu ilaali waggaa tokko dura natti himte waggaa tokko asiyyuu immoo wanni haasaan waan baay'ee jira. Ati bar chaalenjii kan namaa waa baay'ee beekta waan baay'ee dabarsiteetta. Sansani kaa sansan dabalateetii bar. Eshi bakka. Inni garaan jaalladha. Namni jiru wadhaa. Dhugaa. Dhuguma wal argina nan abdadha. Famni tattaaf godhame. Warri bana sartan ilaalaa deemaati YouTube kiyyaa. Nama rakki kuma tokko jirtan kun subscribe tolchaa fi monet. Anallee subscribe naa tolchaa innaan ta'e muuziqaa tokko qabadhee dhufaa jira shamarran Dubaay. Asli torbanii. Waan akka irratti hojjetiin kun akkuma 50 nagalchuuf ijoolleen kiyya akkanumatti osoo dhaqanii subscribe godhan. Amma torbanii booda jechuudha Dubaay yoo xiqqaate nama 5 interview godhuuf deemaan jira. Dubaay deemuufi? Yoo xiqqaate namni 5 dabaree qabatanii interview nu taasisa jedhanii nama 5 interview taasisa. Seenaa ajaa'ibaa qabu. Laali ka Dubaay dhufee Kaayiroon. Bakka warra Dubaay interview goota jennaan waan nuti warra Dubaay gaa jiruun hin jiru asillee kootu. Intaa miti inni illee intaa yaayyee abshir. Dodok.